Akkam jirtu hundumtuu nagaadhaa? Ammallee nagaan isiniif haa baay'atu. Seenessuun obomboleetti 22 itti fufee jira. Yeroo darbee Bijigaan qofaa taa'ee otoo odeessaa jiruu waa'ee miseensummaa dhaabaa irratti namoonni baay'een dhaabaan utuu deeggaramanii deeggarsa dhaabaan duroomanii garuu deeggaraa dhaaba akkasiitii yeroo ofiin jedhan kan isa ajaa'ibu ta'uu isaa irratti yaadanni kaasaa ture dhageessaniittu. Barsiisonni garuu kana adda jedha. Kutaan itti aanu akka armaan gaditti dhiyaata. Yoo seenessuu kana jaallattani hiriyoota keessaniif qoodaa, laayikiis godhaa. Guddaa galatooma. Nuti barsiisonni garuu barsiisuu malee aangoo biraan qabnu. Tarii barataadhaan hin guyyaafatin, dabbasaa kee akkasitti hin muratin, inni iyyuu amma hafeera jechuu dandeenya ta'a. Dhaabni miseensa nuun jedhu kun akka jaalleewwan keenya biraa bifa adda addaan dureessa nu gochuu hin dandeenye. Kanaafuu yoo xiqqaate mindaa keenya irraa muree hiyyummaa keenya jabeessuu yookaan ammeessuu hin qabu ture. Kana gochuun kanneen dhaaba keenyaaf ilaalcha gaarii hin qabne gammachiisuudha jedhee kolfee itti fufuudhaanis barsiisotaan alaa miseensota jiraniif garuu dhaabni deeggarsa dinagdee gochaa jira. Deeggarsi garuu dhaabichaaf barbaachisa ture. Iyyee deeggarsi yaadaa dhaabichaaf kan barbaachisuudha. Xiinsammuun miseensotaa baay'ee haaromuu qaba. Sooftiweeriin irratti fe'ame jijjiiramuu qaba. Kanammoo nuti barsiisonni ni taasifna. Dhaabichi Oromoo jedhee urgaa'uu qaba. Gochaa kashalabbee kan dalagan, kan garaa qofaaf fiigan, alagaa jala kan gugguufan duguugamanii bahuu qabu. Dhaabichi aadaa, safuu, duudhaa Oromoon deemuu qaba. Sabboonummaan dagaaguu qaba. Meediin Oromiyaan hafuu qaba. Meediin Oromiyaa osoo hin taane dhugaatti Oromoo ta'ee Oromoof dhaabbatee kan Oromoof dhaabbatu ta'uu qaba. Oromiyaan afaan Oromoon osoo hin taane Oromootaan buluu qabdi. Kanaaf ofitti amanamummaa miseensotaa guddachuu qaba. Kana deeggarsa nuti gochuu qabnu. Hiyyeessi qarshiidhaan sooressa gargaaruu hin danda'u. Oromoon kan barbaadu dhaaba isa bakka bu'u malee qaama biraa bakka bu'ee kan isa cunqursu miti. Kan dantaa Oromoo kabachiisu malee isa dantaa ormaaf kennu miti. Kan mirga Oromootaa kabachiisu malee kan mirga Oromummaa sarbu miti. Kan birmadummaa dachee Oromiyaatti kabachiisu malee kan Oromiyaa ciree alagaaf kennu miti. Jechuudhaan waan baay'ee buusee baase yaada isaatiin. Bijigaa harkatti qarshiin hafu waan hin jirreef mana barumsaatii baanaan gara mana isaatti gala. Ciree daabboo nyaata, shaayii dhugaa. Yoo laaqana nyaate irbaata nyaatu, yoo irbaata nyaate ammoo laaqana yaadatee oola. Bijigaan Amboo magaalaa Meexxii irraa kiiloomeetira 15 qofa fagaattu dhaquun haa turuutii Meexxii keessallee oliif gad deemee hin beeku. Abjuun isaa, kaayyoon isaa, waan fedheen mul'anni isaa, haadha isaa, abbaa fi haadha taatee joortee jawwartee isa guddiste. Yeroo inni leenjii barsiisotaa ture illee humna dubartummaa isheen hojii humnaa hojjettee qarshii moofaa sabbata ishee irratti gudunfitee walitti qabdee fi ergaa turte sana. Amma dhiphuu manaan gidiramaa jirtu sanaaf mana ijaaruudha. Mana keessatti waan tokko tokko guutee gammachuu ishee qofa arguudha. Kana qofa abjoota. Kanas waggaa 3 dura dubbatee haadha isaaf waadaa galee. Akkas jechuudhaan haadha kiyya waggaa 3 kana mana kee kana siin haaromsa. Mi'a hundaas hin guunna. Jabaadhu. Iyyee waa tokko bakka jabaadhu. Akkuma abbaan koo si gargaaraa ture anis amma bakka bu'een
si gargaara jedhee. Aadde Qabbanneenis eebbisaa guyyaa gaafa sanarraa eegalee isaanis gama isaaniitiin qophaa'aa waggooti 3 darbaniiru. Bijigaan bilbilee fi guyyaa galu ji'a tokko fuula dura itti hime. Saantii walitti qabe keessaa yeroo jalqabaaf bilbila harkaa yookaan moobaayilii gatiin isaa gadi aanaa ta'e tokko bitate. Karaas eegalee. Aadde Qabbanneenis nama beekan hundaatti kanuma haasa'u. Mucaan koo dhufaa jira. Mucaan koo waggaa 3 kolleejjii barachaa ture naaf dhufaa jira. Baratee nama guddaa ta'ee barsiisaa ta'ee naa dhufaa jira jedhanii hundumatti himu. Akka humna isaanittis qophii taasisanii faarsoo naqanii eegaa jiru. Bijigaan geejiba dhabee meexxii irraatii yeroo jalqabaatiif gara magaalaa Amboo bu'e. Waggaa 3 oliif kiiloomeetira 15 irra taa'ee hin agarre. Yeroon isaa yeroon ijoolleen mana barumsaa cufanii galanidha. Barattoonni yuunivarsiitii adda addaas boqonnaaf wayita itti galan waan ta'eef geejibni hin jiru. Ijoollee dallaalaatiif qarshii kaffalanii dhiya keessa magaalaa Ambootii ka'anii. Adaamaa gaafa ga'an dhiyee galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa ta'uu fi harmee isaa arguu itti maramuu ija ishee keessa laalee isa yaada fiixaan baasee gammachuu ishee arguuf yoo sardamellee aduu waan dhiyeef akka hin dandeenye hubate. Halkanni akkatti dheeratuu fi hirribni akka isa hin qabne hubate. Garuu ta'aa buluu waan hin dandeenyeef naannoo hoteela Paan Afriik duuba deemee siree qabate. Barii sa'aatii 11tti ka'uuf murteessee kutaa siree qabate keessaa ciisaa ture. Waan hirribaan jiru yaadaan ganda qotee bulaa Adulaalaa Haxxee Aroorrittii keessa jira. Mana citaa jiguuf jedhee duufee jiru keessa haadha isaa waliin taa'ee hoggaa haasa'uu fi manicha haaromsuuf maal gochuu akka qabu xiinxalaa ture. Sagalee namaa alaa ni dhaga'ama. Akka dadhabuu ta'eera. Erga ganamaa daabboof sha'eedhaan jira. Akka waan nyaanne bare. Laaqana nyaatin oole. Aduu irratti qaaqaamaa oole. Irbaatas hin nyaanne. Kanaafuu na dhukkubuu danda'a laata jedhee sodaate. Eeyyee. Kanaafuu irbaata argadhaa laata jedhee gadi ba'e. Xiqqoo deemee akka ol siqeen mana ibsaa halluu adda addaa agarsiisu arge. Sagaleen muuziqaa manicha keessaa ba'u fagootti dhaga'ama. Baajaajiin magaalattii balbala manichaa irratti wal qabaa jiru. Sagaleen muuziqaan baay'ee waan ol ka'eef sirbisiisaa jira jechuu irra iyyisiisaa jira jechuutu isa ibsaa. Kan gadi lakkifame sirba Taaddalaa Gammachuu isaa lafti Oromiyaa Orofa jedhu. Eeyyee chee jedhii farda yaabbadhu. Aduun biyya ormaa nama gubdi jedha. Bijigaan sirbichi isa waan harkiseef bakka da'oo qabatee taa'ee nyaata ajajate. Dhufeefis nyaachuu eegale. Kalaankala yookaan foon waaddii kana umurii isaa keessatti guyyaa meeqaa akka nyaate hin yaadatu. Guyyaa 3 ta'a laata. Xinnaaf guddaan ni ragada. Sa'aatii dabarfachuuf bakka gaarii dhufuu isaa amane. Nyaata waliin waan dhugu gaafatame. Bishaan jedhe. Alkoolii fi biiraan qofti akka jiru itti himame.
bakkicha waan jaallateef turuu fedhe biiraa ajajate. Dubartoonni manicha keessa hedduudha, shamarran jechuudha. Hundumtuu bakka jiru taa'ee ni sosocho'a, kaan ka'ee sirba. Sirbi tokko dhumee yeroo tokko jijjiiramuu ni iyyu, guddaanis xiqqaanis ni iyyaa. Namoonni umuriidhaan isin jedhaman yoo jiraatan illee akka dardara reefuu ga'ee burraaqu. Bijigaan ajaa'iba jedhe garaa isaatti. Sa'aatiin dhiya keessaa 11 darbeera. Dhaqee rafuu fedhe. Biiraa tokko qofa akkamittan dhugee baa jedhee dabalate. Barbaade osoo hin taane kan hiriyoonni isaa yeroo biraa haasa'aa turan yaadateetu. Sanas ta'e kana guddaa gammadeera. Manni raajiin akkasii kun maali? jedhe yaada isaan. Taappeellaan sila hoggaa balbala gubbaatti ol seenu arge Biirkoort jedha. Namni magaalaa Adaamaa asumatti mana kanatti ragada jedhee yaade. Utuu inni kana yaaduu ijoolleen durbaa umuriin isaanii tilmaamaan waggaa 15 hanga 20 gidduu ta'u wal qabatanii 5 ta'anii seenanii. Hundumtuu qullaa deemu jechuun ni danda'ama. Erbee xiqqoo taa'aa isaanii irra buufatanii jiru. Harmi isaanii harma sirriitti waan hin baafneef guntuutu isaanii qullaadha. Irra waan xiqqoo buusaniiru jechuudha. Kanaan ala qullaadha. Barcuma bijigaa fuula dura jiru irra wal marsanii taa'anii ni kolfu miti ni kaakkisu malee. Mana sila muuziqaan ho'aa ture caalaatti ho'isanii harka walitti rukutanii. Harka walitti rukutuun, fooricuun, iyyuun kan dhorkamu tokkumaallee hin jiru. Ijoollee 5niif qaruuraan yookaan qandoon waan cabbii fakkaatu of keessaa qabu tokkotu dhufeefi cabbii keessa buusanii burcuqqoo isaanitti naqatanii dhugu. Maqaasaa hiixatee yeroo ilaalu Absolut Vodkaa jedha. Umurii ijoollee hoggaa ilaalu alkoolii kan hin qabne kan ijoolleen dhugduudha jedhee fudhate. Gara bijigaa ilaalanii walitti tasaasu. Mucaa isaan keessaa caljettuu fakkaattu tokko yeroo nyaaraan xoxxoqan arge. Mucattiinis caljettee teessi. Isaan ni wacu, isheen ni callisti. Bijigaanis maaliif callistuu taate isheen jedhee ilaalaa yaade. Isheenis jahattee isa ilaalti. Ijaan yeroo 3-4 walitti bu'anii. Inni ija laafe, isheenis daftee ija cabsattee lafa keessa laalti. Iji bijigaa gara ishee ilaaluu malee dide. Shamarrattiinis kaatee dhaqxee isa cina teesse. Afaan Habashaatiin jiituun jedhama. Eessattin si beeka jettee gaafatte. Bijigaan ni rifate. Afaan Habashaa haasofte, maqaan ishee garuu jiituudha jedhe yaada isaatiin. Kan isa rifachiise garuu bareedina isheeti. Bareedina shamarran baay'ee hartee fudhatteetti. Qaama fokkisaa miti, qaama hin bareedu jedhamu tokkollee hin qabdu. Iji ishee bungulloodhuma. Guddinni isaa irraa yeroo asiif achi naannessitu laphee nama darbataa. Rukuttaa onnee namaatu dabala. Ilkaan ishee asheeta boqqolloo xarasa fakkaata. Baay'ee adii fi mahandisii cimaan kan wal qixxeessee hojjete fakkaata. Funyaan ishee akka eeboo qara tolee asii gadi kan ijaajjeedha. Hidhiin ishee
jaarsa waggaa 80 dhunguuf kakaasa. Qabdoo bara ijoollummaa nama yaadachiisa. Bara si'anaa qabdoon jiraa laata? Dabbasaan ishee dugdarra darbee maali kun? Dabbasaan ishee dugdarra ciisa jedhanii dhiisuun hin danda'amu. Nyaarri ishee, maddiin ishee, mudhiin ishee, bareedinni akkasii gonkumaa argeen beeku ani. Sarbaan ishee qullaa jiru gororaa nama coccobsiisa jedhe Bijigaan garaa isaatti. Itti fufees qaama kana fakkaatu qullaa dhaabuun cubbuu hamaa isaanitti hin ta'u garuu jedhees yaade. Waaqayyo waan ajaa'ibaa taasisee ishee uume. Dhuguma isaatiin ishee irratti fixe hangamuma laataa nama jechisiisa. Dinsirii ishee safara keenyaa sana guyyaadhuma tokkotti uume yoo ta'e jiituudhaaf guyyaa miliyoona tokko fixuunsaa waan oolu miti jedhee ammas yaada isaanii. Jiituun irra deebitee nan nageenye waan ani si beeku natti fakkaateetu atis na ilaalaa waan turteef akkuma koo bakka itti wal beennu barbaadaa jirtaa jedheen si gaafachuu dhufe bari jette. Akkaataan haasaa ishee yeedaloo qaba. Ni haasofti osoo hin taane ni haasti. Sagaleen ishee riitimii ittiin ol ba'uu fi gadi bu'uu qaba. Iji isheellee kan haasa'u fakkaata. Bijigaan waan qabee dhiisuu dhabe kan jedhu wallaalee osoo ittiin beekamin biiraa bu'eef daddafee unatee duwwaa taasise. Kan qabu satti fakkaatee qaruuraa duwwaa ol kaasee ofitti qabuusaa jiituun agarteetti. Nyaaraan isaa ajajamutti himte fidee buqqisee jala kaa'e sadaffaa ta'uu isaati. Bijigaan gaaffii biraa keessa osoo hin seeniin biiraa dhufee fuudhee dhudha'e. Biiraa guyyaa tokko dhannamee ture malee dhugee hin beeku. Dhuguun isaaf jalqaba. Itti fufee mana barumsaatti si beeka jedhee arraba isaa harkisaa. Ani barattuu yuunivarsiitii Adaamaa waggaa arfaffaati. Seera barachaan jira jette. Bijigaanis harkaa buutee waan machaa'eef sirriitti yaaduu hin dandeenye. Garuu sammuu dadhabaani. Anis silaa yoo na baachii keen ture maal godhu garuu kan du'e galu jedhanii mammaaku abbootiin duruu. Haadha koo nan jaalladha garuu jedhe. Ni caarte moo bara eger galtaa hin aarin. Kanneen barreen gaddaa eebbifamanii hojii barbaachaa akka jiran hin beektu. Akka irraa hin ta'in malee dur yeroo seerri yuunivarsiitii Finfinnee qofatti kennamu maal akka jedhamaa ture beektaa? Hin beeku. Hin beeku jedhe amma sagalee isaa harkisaa. Dipaartimentii kan biraa seenanii 4 cufanii eebbifamuurraa faakaaltii seeraa yookaan loo iskuulii seenanii caaramuu wayya jedhamaa ture. Amma garuu laga marqaa jennaan hundumtuu boojjitoo guuree yaa'ee ta'e. Barachuun osoo hin beekamin eebbifamuun dhaga'ama jechuudhaan hafuura dheeraa baafate.